Saga bilbila dhufee rakkisaa jiru yeroo isin bilbila fayyadamtanu gaa beeksisa karaa appiitiin akkasuma karaa viidiyootiin karaa appiitii fi karaa siitingiitiin akkasuma appiilee adda addaa fayyadamuudhaan isinitti dhufee isin cinqaa jiru gaa haala kamiin akka ofirraa cufuu dandeessan isin agarsiisaa jira. Karaa lamaan karaa appiitii fi akkasuma karaa siitingii mobaayilaatiin beeksisni tokko namatti dhufaa jira. Yeroo isin bilbila fayyadamtanu appii adda addaa yeroo isin bilbilatti irraa baatan akka isin viidiyoo sekundee 30 daawwattan isin agarsiisaa jira. Beeksisa kanneen gaa osoo isin hin beekin bilbila irratti dhufee isin cinqu haala kamiin akka ofirraa cufuu dandeessan isin agarsiisaa. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuu viidiyoo kana gaa yeroo takka laayikii tuquudhaan eegalaa yeroo dhaggeeffattan viidiyoo akka yeroo isin laayikii tuqtan gaa viidiyoon namoota hedduu bira gaa ammallee yuutuubii rikoomandi waan namaa godhuuf laayikiin faayidaa guddaa qaba. Laayikii tuquu hin dagatinaa isin jedha. Namoonni maatii taatanii jirtan laayikiidhaaf sheer godhaa. Namoonni haaraa taatan immoo subscribe tuqaa isin jedha. Viidiyoo chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa beeksisa bilbila irratti isinitti dhufu gaa haala kamiin keessin ofirraa cufuu dandeessan. Inni tokkoffaan siitingii mobaayilaa irraa isin agarsiisaa jechuudha. Siitingii bilbilaa irra ni seentu jechuudha. Tokkoffaa siitingii bilbilaa keessaan ofirraa cufuu qabdu jechuudha. Siitingii mobaayilaa keessan yookaan immoo siitingii bilbila keessan irra eegisanii wala xaa'uudhaan gaa Google Service ka jedhu kana yeroo takka ni tuqxu jechuudha. Google Service bakka jedha kana yoo Google jedhu achuma tuqxu. Asirra haala kana eega tuqxanii gaa Recommend fi All Service dhufa. All Service ka jedhu kaawwachuudhaan waa xiqqoo wala xoftu bilbila keessan. All Service irra kaawwattanii wala xoftu jechuudha. Ads ka jedhu kana asirratti ni mul'ata jechuudha. Arsii kana gaa yeroo tuqxan haala kanaan isinii bana kan keessan yookaan immoo asirratti wantoota tokko get new advertising ID kan jedhu kun yeroo takka yeroo tuqxan fakkeenyaaf confirm yoon godhu arsii kana yeroo tuqxan kan keessan haala kanaan sadi isinii baha jechuudha. Asirratti arsiin kun haala kanaan sadi godhee isinii baha jechuudha. Baa kanatti receipt advertising ID kan jedhu kanaa fi akkasuma delete advertising ID kan jedhu kana maal gootu asirratti delete advertising ID bakka jedhu kana yeroo takka delete gochuudhaan ammallee asirra gootanii delete ni gootu. Ofirraa tokko cuftanii jirtu jechuudha. Asirratti haala kanaan egaa ofirraa cuftanii as keessa osoo hin beekin gaa art privacy ka jettu kana hiqqataan keessa yoo banaa ta'e kana sadiinuu ofirraa gootu jechuudha. Yoo hiqqata banaa ta'e anko fakkeenyaaf cufaadha garuu keessa yoo banaa ta'e ofirraa of gootu jechuudha. Asirraan kabraa gaa karaalee itti ofirraa cufuu dandeessanu beeksisa siitingii keessaa inni waan isa kanadha. Kabraa garuu Google Play Store gubbaan seentu Google Chrome gubbaan seentu jechuudha. Karaa appiitiin kan dhufee isin rakkisu hammallee appilikeeshinii fayyadamuudhaan kan dhufu Google Chrome irra eegisintanii yookaan immoo internet browserii itti fayyadamtuna seenu hanga Google Chrome jechuun isa kanadha. Yeroo takka irra tuqxu jechuudha. Google Chrome irra yookaan internet browserii kan fayyadamtanu jechuudha. Asuma irra eegisintanii tuqaa sadeen gubbaa jirtu tuquudhaan gaa siitingii ni seentu. Siitingii irra eegisintanii wala xaa'uudhaan site siiting kan jenni barbaaddu jechuudha. Site siiting kan jenni keessaa ni seentu. Achirra eegisintanii asirratti gaa cookies ka jedhu kuni irra tuquudhaan gaa ka sadaffaarra kaawwattu jechuudha. Cookies kana yoo allow jedhee jiraate appilikeeshinii hundinuu cookii fayyadamaa waan jiruuf daataa beeksisa isinitti fidaa jechuudha. Kanaafuu asirratti block third party cookies ka jedhu kana ka sadaffaarra kaawwattu jechuudha. Block third party cookies ka jedhu isa sadaffaarra kaawwattu jechuudha. Asirratti isa sadaffaarra kaawwattanii gaa as keessaa osoo hin bahin suuteettanii ola xaa'uudhaan gaa ars bakka jedha kana ni tuqxu jechuudha. Asirratti ars block on sam kan jedhu kan amma anko on gonnaan jira keessan garuu yoo dhiqqata onii ta'ee jiraate ofii gootu jechuudha. Asirratti yoo dhiqqata onii ta'ee jiraate of gootu jechuudha. Osoo waa biraatti hin bu'in kana of gochuudhaan gaa ofirraa ni deebitu jechuudha dubbatti. Kanaaf beeksisni kun inni waannaan asirraan kan inni isinitti dhufuu danda'u. Inni waannaan beeksisni appii fayyadamuudhaan appilikeeshinii adda addaa fayyadamuudhaaf akkasuma Google Chrome irraa yoo heeyyamtan akkana siitingii bilbilaa yoo banaa ta'e illee haala kanaan isinitti dhufuu danda'a isiniin jedha. Kanaafuu asirratti beeksisa karaa silkiitti isinitti dhufu haala kanaan keessin ofirraa cufuu dandeessu isiniin jedha. Haala kanaan ofirraa dhaabaa beeksisa osoo isin hin beekin appii adda addaa irraa dhufee isin rakkisu akkasuma appilikeeshinii adda addaa fayyadamuudhaan beeksisa isinitti dhufee isin cinqu haala kanaan ofirraa cufuu dandeessu. Haala kanaan ofirraa cufaa isiniin jedha. Kana malee yoo didee ammallee isinitti dhufee isin cinquudhaan isin rakkisee yoo jiraate komantii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Akkasuma karaalee biraallee ni jira. Karaa biraa isinitti agarsiisa. Haala kana itti fayyadamaa isiniin jedha. Gaaffii qabdan komantiitti barreessaa. Viidiyoo kana yeroo viidiyoo kana gaa namoota hedduu bira akka ga'uuf sheer godhaa guruppii adda addaatti isiniin jedha. Kutaa itti aanuun hanga dhufnutti nagaan tura.